Abu kalfaadhu ni jirra. Warri fooloo gootan hundi keessanuu galatoo. Akkanatti kadhetti aerooppilaanii aerooppilaaniin guddichi buusuni marroo kumsaa dirribaa fidee dhufee Finfinneetti buusaa. Abbootiin gadaa haadhotiin siinqee simata suni marroo kumsaa dirribaatii aangoon laattamee sibatamee Finfinnee keessa garmaama je'eetiin gad maaltu daabbooti iyyatti fidisiin jedhe manaa bakkatti mi'ooftu kana gurbaa. Maali daabboolleen nama bishoofte nama mi'ootti abbaa rabbitti mi'eessitti. Kun dhugumaa barganni ta'u amma dhugaa rabbi an akka obboleessa keetiitti nama manaa hiikuu keessa yookaan manaaf dota hiikamtoota jedhanii warra bara kanaaf jaarraa kana keessa beekaman keessaa tokko ana. Kanamaafuu wanti ansi hime kuni bara tokko addallee ta'uu baattu borus ta'uu baattu feeggadhu. Feeggadhu. Buruk usi ammaati. Buruk Buruk. Rifatee jira bara. Buruke. Manaa tokko. Ayyee niitoorkiin saqafe. Kadir. Asita maala. Ma'iis. Kadir. Kadiris hin jiru. Kadiris hin jiru. Kadir. Ayes ni tato lo ganni to jibaadhaadha amma salaanni ga'ee jira nu bira galatama hundi keessanuu baay'ee qoosaa turre baay'ee taphanne waa'ee manaa baallee ni qoose manaafni akkasii miti muuma gaarii agarte dhugaa rabbi manaafni kan kee waan gaariidha manaama kan keessiifini ka dhugaa rabbi nan qoose kana wala Nahi kashi wallahi meera deebiti natti mimee wallahi siifini ka amma dhaggeeffadha warra zala dirqan hundi keessanuu manaama hiikuu warra dandeessan abjuu hiikuu warra dandeessan warra zala jirtan kun abjuu hiikuu warra dandeessan gurra keessan sirriitti na caqasa abjuu dhugaa argeeni dhugaa rabbi waanuma dhugaa arge soba miti kan seen qaqqaayu abjuu kanaan dhaqeetillee abbootii birallee dhaqeenan hiikfadha akkanaan hiikfadhetti illee namni beekullee naaf hiikaa garuu dhaggeeffadha. Ani abjuu kiyya maalan argee birbirsa gooroo Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee keessatti birbirsa gooroo yookaan immoo iddoo Habashaan Kaasaanchis jettee yaamtu. Oromoon immoo birbirsa gooroo jedhee yaamu sanitti xiyyaarri guddaasaa odaa Oromoo kan ofirraa qabu. Odaa Oromoo kan ofirraa qabu xiyyaarri guddaan achitti bu'ee bakka xiyyaarri bu'ee sanitti abbootii gadaa uffata abbaa gadaa kan uffatan haadhotii siinqee uffata haadha siinqee kana uffatanii deebisee immoo daa'imman xixiqqishuu daa'immolee xixiqqoo kana xiyyaara sanitti marsanii xiyyaara san marsanii kaasanii jechuudha. Abjuu kiyyaan kanaan arge yaa kiyyaa baqaraa naa hiikee oo beekte. Ganni walumaa galatti abjuu amasii fiika walumaa galatti xiyyaarri guddaan mallattoo odaa ofirraa qabu kan birbirsa gooroo yookaan handhuura Finfinneetti bu'e suni akkasumas ijoolleen xixiqqoo marsanii eegan kan jettu xiyyaarri guddaan Finfinnee keessatti bu'e suni aadaaf duudhaa seenaa Oromoon kalee qabdutu Oromoo keessatti deebi'uudhaaf deema. Ammoo ijoollee xixiqqoon ol qabanii deeman suni dhaloota qubee ijoollee waa barattee hawaasa barsiisaa jirtu kanatunu aadaaf seenaa san kunuunfata hammeenyatti keessaa baasee waan gaarii dhufaa jiru kunuunfachuudhaaf qophii qabanii kuni muramtee jira. Akkasii quba qabaadhu taani immoo manaa baay'attoonni hedduutu jirani. Hidhii buuftullee homaa rakkoon qabu kun nuti waan nutti fakkaatte deemme hidhii keessirraa hidhiin tantee waan biraa fakkaatti. Miidhagina sagaleen amma hidhii ganni tana wahii mootummaan argadhee godheen godhechaa jirta. Salaatuuf deemta waan ta'eef miira keessa sagaleen. Salaataan deemaa jira. Nu bira qaamanii jirani galatoomaa ijoollee baay'ee qoomnee jira. Ani yoo mana kana keessa dhufu ganni obboleetti tiyya baay'een jaaladhanni kabajaanii baay'ee waliin qoosa. Gara malitti hin fudhatinaa ijoollee miira fa'aa keessa seentanii inni jettanii sinaa godhu. Hundi keessanuu galatoomaa warri fooloo naa gootanillee yoo amala qabaate namni bineensa hojii ni jiraata. Boniyyee deemu bakka salaata deemu addaanis shaaworii seenuu fedha. Ayyee nagaan jiraadhaadha. Oolmaa gaarii nyaata Kadir. Kadiris hin jiru.
akkasitti nagaan jiraadha. Ganni booda wal agarra kaa yeroo mana bane koota. Sagaleen kiyyan jiru maa? Ganni sagaleen koo hin jiru. Amma nagaatti Oromootiyaa. Tigiste abduu hiikuu dandeessa kottu abduu hiikime abduu naa hiik kottu laali rifeensa kiyyallee kottu waan rifeensa ittiin guddifatu si erga tigiste baqara taali shuuf yaa habiibi taali shuuf yaa tigiste taali shuuf kottu shuufi yaa binti taali shuufi shuuftee shaharanaa dhalaa hoon shuufi hela hoon shuuftee yaa binti taali بفرجيك عليك والله كرمال ليلك مش كرمال ليلي والله تعالي لا تقصد تعالي بفرجيك عليك أنا كتير حلو كتير يعني كويس اوكي شفتي شعرنا لوين جونا اما قلت كركور أكاسين جرى تقصد حبيبتي ايه شعارك يا عيوني كيف حالك قلبي؟ أنا كويسة حبيبتي الحمد لله رب العالمين. وينك يا عيوني؟ شوفي شهر أنا شفته؟ مبروك والله كتير. شفته أنت؟ ما جبته؟ ما ورانا أنت دي بقى أنت دي بكنو كنا أنت دي بدأنا لا. Oke, gifti toli da ibda mari ay ni mo jarkan mari arab mo ya rabbi ko jarkan ma ko pefa kuni intanno kurufuda kana ko peseti ni kurufuda kana tafayyadan wala irin guda tarfense ke kana fayyadan okay ram ja kurufudi tidibi na ngatani ngada kurufudi tidibe seyala terge tibite ay tuna ni ki mata dubu manjir habibti mata ki ajanna kamin ki dubu manjir fayaki ana janna kamin akka sammuun nan bukoofne nebicha sabu maaltu si bukoo isare akkuma sammuun bichaan bukoofne rabbina akkasumalee waan keessaan irraa dhaabiyaan qaatan irraa fadhina yaadachiisina giifti ta'u mushkila mataa habib duubuman jirre mataan guddatuuf kan hin guddanne walii lama. Bakka mataan kan guddata jechuudha muluma. Gomboree keessatti kan guddate lafa gaaratti irratti yaaduu qaban agarree jedhani. Tegusta jike. Abakka tasfaa kuttee dhiistee tegusta. Qaata qubaadhaan qabu ani bakka inni jiru gagu inni waa mataatu waa ta'uu dhiisani. Ati bar rakkoon kee bar yoo filtu bar qo'e tegusti maa iyya rifeensi kee yoo filtu shakam maa jedhe. Asitti nu maali gomboree keessatti guddate siin hin jiru gomboree lafa roobni roobne gomboree keessatti gaara keessatti qoree gaaraa nagarra tarsii achi ol hin baane achi. Qoreen gaaraa tunu si biqilti baraa kunuunsani. Namitti inti yaa wanti tigiste shtigirti arbaa sanee guyyaa heenti ada shaarma fi bar na jette gaaf tokko. Maafi jai. Allah iraamu jai. Du'ee jarbee jigiyya jai. Si buqqeen nagaa ta'u maa dhimma itti qabdaa dhume. Maaneerii sanatti suuqqadhu. Rifeensatti giftu abbaa shurrubbaa jedhan lixa jee kan mataa shurrubbaa eertuu deemee hafuuru waan asuma nakkaa'etuma.
Homaan heerii sanatti suuqqadhuma. Namni wayitti suuqqatu. Itoophiyaa keessatti namarraa muruu qaban jedhanii luka wajjiniin morma wajjiniini. Hattuudha akkas nama godhu. Maal hattuu ijooti masangadoo moo masingidoo jedhanii kunoo dhiirati korma walii walirra jedhanii Itoophiyaa sana keessatti kormaanis maxxanfatee deema waaqa duubaa nu qabe. Dhiirati korma walii walirra jee mangistiin poolisiin muluu dhiirafi dhaltuu addaan baasuudhaaf dabbasaa muruu jammartee ani giiftiiti ani qaatan garaa muree fiiguma guddifatu jammare harmee ta'u isaa zabaalatti gadi darbeen gadda nagarreessa. Qoy warra dhiiraa fi wal fuudhu sana addaan baafachuuf rifeensa muraa jira mangistiin. Giifti too hin baay'atan jedhan galgala jedhanii gara katamaa barru katamaa Itoophiyaa guddittii san keessatti jedhan kunnoo. Galgala shurrubbaa qo'atee tumas janattee wakkaan gaatte dhiirummaa fi dhiira walumatti baafisan jedhan giifti. Kana muktuu qabaa giifti ta'u kunoo mana madaa misoomlaa biitti hin jiru. Mootummaa fi san maal wajjin rakka dharee giifti ta'u wanna mootummaan dadhabe maaltu cinqina fide tajaajilu. Wanni ati jettu kun nama biraallee dhageera. Guyyaa irra fakkaatan nama janajjanaa jedhani. Haadhatii galgala jedhu teeluma keessatti meekaappii dibatee Addis Ababa istoorii kootu kun hadaamaa bakka kanaa kootu meekaappii hojjannaa warri beeku wanti dibatu kun giifti dhiira takka dubartii kana bu'ee babbareedee qaqqabaniitti gadhiisan yaad marree galgala yoo isaan diddibatanii isaan lakkishii shurrubbaa shayitti gootee gadi baatee hoteela sana daasii caffaraa jammartu janajjanatee irti qalbiin qabdu waan nyaatu. Harma ispoonji dhufe daalleen ispoonji dhufe ati immoo harma baafattaa harmi kan muchaa wajjin hudduu nuufte immoo ati kan masaa dubbattaa. Biifti hudduu yaa midhaa qabdu ati biifti qabdu abbaa koonaa nyaatu. Qoy amma guyyaa dhiira fakkaatee jana. Midhaa harmi dhufe takka jee daalleen dhufe lama jee rifeensi dhufe sadii jee maal barbaadda reetis? Tokko isaan akkasuma barri hin jira harmis hin jira rifeensis hin jira. Amma warri mootummaan rifeensa sababa isaatiin rifeensa nurraa ciraa jiru kun guyyaa dhiira fakkaatanii nama jananii barumsa irraa fudhanna. Galgala maammadoon kee hoteela sin geessu giifti ta'u wakkiin baatu. Galgala wakkii baanii jaan giiftiiti dubartiinis shamarris dhiirris walumatti makamaniituma caffaraniituma gaa. Achiin booda giifti wal janataniituma atiin bareedaniituma wal haasofsiisanii achiin booda yoo inni qabee mana algaa geeffatu inni gadi baafate walqibsa jaru lachuu. Waati warri rammoo. Lachuu dhiiraaf dhiira wanti ta'a. Allahu akbar bichaadhaan waa baraaru. Astagfirullah jetti jira gatan. Astagfirullah kan jennu yaada Allahu akbar jedhan. Itoophiyaan gaafii. Waan jabaate. Waan jabaate abbaa kobiitti kanaafuu footoo kaaftee erguu jammaafte addaan baafachuu fi walitti ergaa warri qabdan nan ergaanis ta'eeti. Kadira ni dua. Ada kodo yani. Video bani sila lama itu kalau itu. Wah sila le kalau bila. Udayo kesani baru orang tidak gugunin marate setan. Isintu marate baru aja lah butani. Ada apa curi nakka. Ombi Habib dia tambah macam mana tiarga. Isno kesani pindah pada tiarga setan. Mother raga amal foto mal goaf man. Barat rakko deh mau kode sudah. Bitter raga kode ortoi. Bahkan nurakise. Akkas yaadan ni dok tidak kan tegi situ aki aku no gurra isi di kalau mata raton nagog na samona kasur manjir tu apa mesi agaru.
narraa fudhabamtee. Maali korratti bu'e? Irsi kee sunis kan nagaa qabu immoo kan irsa kee akka mana eeggatu fuudhuudha. Anaa nyaatu. Isi abu bukan nagaa ta'utti suuqqatta maneeritti suuqqatta haadha raawwiisi itti dhibbate. Shaantaa keessattuu sabaa keessatti nama hin dabarsan jedhanii quba qabdaa yaa. Barkuma digdama moo kuma soddoma jaanoo maneeriin finfinnee keessatti kinoon gurguranii mi? Kuma digdama biyyannoo kuma digdama ati immoo kuma digdamatti kuma dhibba. Shittoo birrii naga siin jaadee hanga digdamni shanii jaadee nageenye yeroo maatisaan dubbatu. Amma taadaa bakka maneeriin si dhaqqana dattere. Maal jettu? Kadir maayyattu. Mucayyoo asooyitu tanallee koloo godha. Ishiin dura fooloora isaanii fooloora ishiin duraayyuu namni fooloo ishiin goone hin jiru ishiin dura fooloo ta'e. Koloo godha nallee koloo godhaadha. Fooloo si goola kadiroo koo. Lubbuyyee wantoo ma fooloo na godha na gun dubbatin uyyuu na jaalatu. Aftaamiidha. Isiin aftaamiidhaayyuu. Ari gara lama nyaadha sakkittuma Koloo itti mutaayyoo koloo godha. Haasaa ajaa'ibaa isin interviyuu lama godha. nyaadha abba. Yaa tegisti ta'u Eh akkamumatti biyya san jiraannadha amma. Itoophiyaadha. Ngallee kan daakkoo nagaa giifti ta'u buqqaa Kadir wajjin. deebisii. Ookee si deebise kaalee qabstii godha. Amma baru hoteelli guddaan ijaaramee fi jira baru warra ol fuudhu kana warra dhiiraaf dhiirri dubartiin wajjin wanti jedhan kan. Tolchite ayi wala fuutu xinnoo irraa nurraa qannataa oogitittuu irsa hin arganna nurra hayaatu. Eessa arganna dhiirris dubartii dhiisatti dhiira fuudha. Warreen turre baay'ataa bara. Dubartii irra habaatti gulantaan karaa amma dubartii ija isaatti hojjaa nama dubartii wadda daa jirti hojjaa ni meeffachaadhaa si daragaggadhaa nagarre siin biya. Mee galeettaadhaan amma gijjeeshantu na hafe.